Danii namni isin geessu dhabame akkasuma meeshaa bakka bakkatti sochaasuudhaaf warri wanni jettan makiinaa isiniin qopheessan isiniin jechuu jaaladhaa isa seeris dhuguman isiniin jechaadha makiinaan isiniifin qopheessa bakka isin jirtanitti makiinaan isinii geessan isiniin jedha akkasuma immoo meeshaalee kaargoo ergitanii namni isinii baasus dhabee karaa magaazanaa waggaa gali baay'ee namarratti herreegaa sanis isinii baasna. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti sinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladhaa baga jiraattan baga eeggamtanii yoo na eegdanii. Egaa har'a Waaqayyo haa galatoomu homaan jedhu kaleessa har'a naa wayya. Xiqqoo ishii kaan ani waanuma xiqqoon na rifachiisa. Waanuma xiqqishuu wayitituyyuu na rifachiisa. Woon jedhu maal inni qaamni koo hin danda'u. Allee haa ta'u utaalloon illee na haa qabu waanuma xiqqishuutuyyuu mushish na godha akkuma argaa jirtan kana isiniin jechuun jaaladhaa garuu fayyee jira galata Waaqayyo kaleessa irraa wayya. Egaa haga kana waa'ee fayyaa kootii ijoollee baay'eetu rabbi si amaaru kan waan naan jettaniifan viidiyoo kaleessa gadda gallakkise gubbaa irratti jechuu godha. Kanaafani akkas isiniin jechuu jaaladhe. Egaa har'a gaafii keessan qabadheeti kara keessan dhufeera wantoota keessattuu meeshaalee biiffee fi biradistiiwwan gubbaa irratti kanan hojjedhe irratti ijoolleen baay'een nuun galle jettan akka isinii galutti bifa isinii galuun tokko tokkoon isinii ibsuudha qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Chaayinaala kanaan warri haarawaa taatan waggaa irratti sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'an affeerraa kooti barumsa guyyaa guyyaadhaan asirratti darbu hordofaa. Akkasuma warri chaayinaala ayyaantu asallaa wajjin turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti tole ta'e laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Isiniin jedhaa ijoolleen keessaniin dhuftaniitis wantoota baay'ee xalabachaa jirtanillee egaa hundi isaatu tariiti sagalee keessan dafee dhaggeeffachuu illee baadde arguu dhabee osoo hin taane hundi isaatuyyuu tartiibaan deemuu qaba waan ta'eefidha obsaan na eeggadhaan gamanumaan isin beeksisa ani nama kamiifuyyuu haga danda'ameen deebii namarraa dafee tan barbaada waan ta'eef anis akkasumatti nama keessummeessuu barbaada haga danda'ameen ilmi namaa guutuudhaan jedhamu ka. Namni mataa isaatiin waa tokko qaba kanaafuyyuu jireenyi mataa kiyyaatis ni jira itti gaafatamummaan qaba kanarraan kan wal qabateen isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaatamuun kanaaga kana isiniin jedhee meeshaalee kara meeshaaleetti ittiin darba keessattuyyuu meeshaalee nagaafattan keessatti kan akka feermuuzii kan akka jookii kan akka biradistii fi nyaatata yoo sahaaniiwwan diraarri gushee ta'an kan isa kan OAU kan sakaanaa kan jedhamu warroonni nagaafattan isa isarrattis akkasuma immoo feermuuzii dabilii lamaa jookii isa gold kan jedhamu jookii goldii kan jedhamu san isa burcuqqoo isaa wajjin akkasuma kubbaayyaa isaa wajjin warroonni nagaafatan hunduuyyuu tokko tokkoon deebii isaa isinii deebisuudhaan dhufeetoo jiran isiniin jechuu jaaladha. Obsaan viidiyoo kanaa gadhumaa dhaggeeffadha. Viidiyoo kana lama sadi hojjechuu hin qabu sababbiin isaa kan na eegan kan biraallee wanti biraa wanti jiruuf iyyuu jechuudha. Garuu immoo dirqama waan isiniin galle dubbachuuni kanaafan isinis immoo akkoo isiniin galle gaafachuun mirgaadha. Kana ittan amana kanaafuyyuu amma kanaafan gaafii kana qabadhee to dhufeen isiniin jechuu jaaladha. Egaa as keessatti waa'ee biradistii ittiin dursee dubbadha. Biradistii jechuun isa kan nyaata foon keessa galchanii cufanii sa'aatiidhaan hojjetu san tokkoffaa kanan isinii himu jechuudha. Dhaggeeffadhaa bilis gaafii lammataa akkasitti hin taane isa kana yaadaaf qalbiin na dhaggeeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Inni kan saqaanaa sun xiqqaadha moo guddaadha warri jettanii isin jirtan haga ammaa xiqqaan agarrean isuma mana madaamititti foon guyyaa guyyaadhaan keessa galchitan san viidiyoo tanaan dura ji'oota sadi waan akkasiin ta'a viidiyoo irratti hojjedheen ture. Viidiyoo engaddaa keessatti illee tariitii suuraan isaa sirriitti mul'achuu haa dhabuu malee viidiyoo isaa keessa ni jira. Meeshaa biiffee wajjiniin jechuudha. Tokkoffaa ijoolleen waa'ee isaa nagaafattanii deebii as keessatti ni argattu. Biradistiin inni sa'aatiidhaan hojjetu sun 1700. 1700 as keessatti wanni odoon dubbatin hin darbine meeshaan har'a gaafadhe boru kanaan argamaa miti. Ni hubattan jedhee tan yaada. Biyyattii kana keessatti immoo wanti tokko gaddeebi'a wanti jettee eegdu tokko hin jiru. Ergana ni gaafa galeeti wanti tokko gaddeebi'a jedhee waan allaalii tokko hin qabu. Gabaa keessa nan deema wanta hunda oluma deema malee wanta gaddeemu tokko illee argitu jechuudha. Kanuma ol deemu argita malee. Kanaafuyyuu kaleessa waan gaafadhu kaleessa waan jedhu samuunan viidiyoo jedhu san jechuudha.
guyyaa lamaan dura kanan gaafadhe 1700 jira. Inni biradistiin kan OA kan sa'aatiidhaan hojjetu sun jechuudha 1700 jira. Boru haga jiruun hin beeku kan gaafa ati bitachuu yaaltu haga jiruun hin beeku. Yeroo baay'ee ji'a tokkoon booda dhaqxanii nama biraatiin nu bitaa jettanii gatiin intalli tokko kanaan hojjettee turte akkamitti akkana ta'ee jechuu akka jecha gaafii isinitti dhumne jechuu kan kana isinitti himaatu jira. Isiniin jedha itti aansurraanii feermuuzidha. Feermuuzii warri na gaafattan jechuudha. Feermuuzii goldarii ta'ee feermuuzii akka baay'inaan kan ijoollee filachaa jirtan goldar feermuuziidha. Anillee isarratti jechuudha viidiyoo kanan hojjedhe 4,300 guyyaadhaan viidiyoo waraabu jechuudha 3,400dha. Isinii gara hidheetan yaada 3,400dha feermuuziin. Karaa jookititti hoggaan deebi'ee jookiin inni kan burcuqqoo qabu jechuudha. Innillee wanni bifa kan feetaniin filachuu dandeessu. Bifa sintuyyuu filata. Achi keessanii jira jechuudha bifoonni babbareedaa ta'anii. Gatiin isaa 1,850 guyyaan ani waraabu kunis har'a haga jiruun hin beeku. Odoon har'a deemee gaafadhee haga jiruun hin beeku. Kana fakkaata isiniin jechuun jaaladha. Itti aansuudhaan immoo iyyuu isa kan OA saanii OAti saanii OA warri na gaafattan isa nyaata keessa galchanii cufassan jechuudha. Keessi isaa kan burcuqqoo ta'e sanidha. Birrii 2,000 guyyaan ani gaafadhu jechuudha. Birrii 2,000 har'a meeqan akka jiru hin beeku ka. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka gaafii meeshaalee isin ani hojjedhe keessa waa'ee biradistiiti. Biradistiin tartiiban jira 4,900 dirribooshin 7 kanaan jira jechuudha. Guyyaan ani gaafadhu. Ani meeshaalee baay'izawwee isa suuqii xixiqqaa miti deemee kanan gaafadhu. Yeroo baay'ee saandiraasha ta'e meeshaa gurguddaan bakka argamu meeshaa naannoo tokkotti argachuu danda'u gubbaarratti jechuudha. Yeroo baay'ee kanan hojjedhu. Gatiin isaa kana fakkaata. Akkasuma warroonni immoo sadarkaa isaatiin bitachuu barbaadan kan 2,400 illee ni jira. Biradistiin immoo biradistii ishee xixiqqoo kan biyya keessaa san osoo hin taane isa gurra qabu san biradistiiwwan isa gurra qabu azawaan biradistiiwwan ergan galee hin bin ani tanaan dura yeroo duraanii isa dirribooshii warratti bitan fayyadamaa jira agarraa dirasii jiru homaa hin taane hagan biyya arabaa deemee dhufe kana biradistii ergan dhufe hin binne isaanumatti fayyadamaa jira. Guyyaa tokko biradistiiwwan san isinitti argisiisuu nan danda'an isin jechuu jaaladha. Nyaata yoon hojjedhu duwwaa fideen dhufu nyaata yoon hojjedhu gaafa tokko isinitti argisiisuu nan danda'a. Meeshaaleen engadda hojjedhe keessatti kana fakkaata. Wanni isin gaafattan sahaanii kaan nan gaafanne anumatu ni jira jedheetu hojjete jechuudha. Wanti barbaadan meeshaalee biiffee galchitan keessatti wanti barbaadan achi keessatti ni argattu. Isiniin jechuun jaaladha. Keessattuu warri ammallee kaargoodhaaf harka keessan bal'istanii jirtan keessan dhuftanii na gaafattan baay'een ni jirtu. Oduma isinitti himamuu qaba. Egaa maal jedhamee Oromoon uumamaa nama itti himta malee itti niituu jedha. Maalaanuu ani gizee tokko akka gibira wayii gabbarree baana natti fakkaatu oduma namatti himamu oduma ija keenyan arginu kan achitti binnu gibira wayii gabbarree akka waan baanuu fakkaata. Ayidoon bicha beekuu hin dandeenye maal akka ta'e kanaa ol namni akkamitti akka kaan nama gorsu hin beeku qaba. Haga tokko isin gargaara kanan jedhu gorsoota waa'ee kaargoo wal qabate meeshaalee achitti bittanii hatta kisaaraan qabdan bar osuma gatiinu biyya kanaatu sanirra ol jedhe ta'e kisaaraan qabdan biyya keessatti bitachuu sababbiin isaa tirfii taatan malee tirfiin isaa tuyyuu makiinaan isin dhattanii sotti hin feetanii fi kaargoo fe'uudhaaf mana algaatti hin bultattuun qarshii keessan manatti isin yaafa jechuudha. Kanaa beekuu qabdan hatta gatiin ittiin bittan asitti wuddii ta'e achitti yoo rakkasa ta'e asitti kaargoo baasuudha. Namni kaargoo guyyaa tokkoon baafatee galu jiru ni bultaa mana algaa bultaa ni nyaattaa ni dhugdaa bishaan achi keessatti jechuudha. Birrii 40dha. Haayilaandii xiqqishuun leetirii gimmaashaa tuni gimuruukii keessatti. Nyaannis bakka tokko kaaffee tokko bichaa jiraachi keessatti kan ayyamamee jiru kaaffeen tokkichi sunillee bunnuyyuu birrii aan beeku hin dhugne garuu buna guddiidha jedhu garuu bishaan laslaasaa minaamin birrii 40 birrii 50 kanaan hoobittu jechuudha. Laslaasaa ishee xiqqishuu tanaayyuu isiniin jechuun jaaladha garuu dirqama kan namaadha ni oobatta ni bittaa ni dhugda. Kanaafuyyuu kunuyyuu siif tirfii tokko gatiin odoo baay'ate isiniin jechuufan. Egaa ka gorsi amalakkooti waan an godhuun qabu warroonni sagalee waan illee viidiyoolee nutti dheeressite tanogaa jiraattanii waan an godhuun qabu kennaa ofiitiidha. Nama gorsuun dubbachuun miidhaa keessaa deebi'aa jechuun
kennaa nama tokkotti namni tokko jiraachuu hin danda'u kan naa kenname kanaadha. Isiniin jechuun jaaladha guyyaa irratti waa'ee meeshaalee gubbaa irratti gaaffiin isinitti uume kana fakkaata. Warroonni isiniin galle yoo jiraate dhuftanii keessanii na dubbisuu dandeessanii bilbila keessa sumarra isinii teechisaa. Warroonni ammas meeshaalee xalabachuu barbaadan amanamummaadhaan bakka isin jirtan isiniif gaha. Meeshaan keessan oduu humaan ta'in isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo warroonni kaargoo ergitanii meeshaalee namni isinii baasu yoo jiraachuu baatillee kaargoollee irratti isinan hojjedhan isiniin jechuu jaaladha. Ergitanii deemee tosanii baasuu kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo meeshaalee irratti meeshaalee makiinaadhaan fe'uudhaaf warri meeshaalee makiinaa manaa seenan hoo barbaadan ta'ee makiinanis ni jiran isiniin jechuu jaaladha. Warroonni kalagaa barbaadanii rakkatan hoggaa jiraatan isinii geessina bakka barbaadanitti isiniin jechuun jaaladha. Bilbila koo isiniifan teechisaa. Warroonni meeshaalee fiddanii namni isinii geessu dhabame akkasuma meeshaa bakka bakkatti sochaasuudhaaf warri wanni jettan makiinaa isiniin qopheessan isiniin jechuu jaaladha. Isa seeris dhuguman isiniin jechaadha. Makiinaan isiniifin qopheessa bakka isin jirtanitti makiinaan isinii geessan isiniin jedha. Akkasuma immoo meeshaalee kaargoo ergitanii namni isinii baasus dhabee karaa magaazanaa waggaa galee baay'ee namarratti herreegaa sanis isinii baasna isiniin jechuun jaaladha. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bakka jirtutti nagaa naa ta'a. Baay'ee baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Turtii gaarii.